Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa 3 qophaa'e akka jiru sanadni miliqee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gahe ni mul'isa. Karoora mata dureen Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhamuun qophaa'e kun qaamolee akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi Oromiyaa waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oola. Sadarkaa gadiittis caasaa hoggansa ofii qaba. Opereeshinii kanaaf bitooteessa gara jalqabaarraa magaalota Amboo fi Hawaasaatti leenjiin kennamee jira. Akka sanada kanaatti sanadni Opereeshinii Farra Riphee Lolaa kun kutaalee garagaraa kan qabu yoo ta'u, humna waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaa fi hidhannoodhaan ni kaaya. Humna mootummaas kanaaf bobba'uu qabus ni eera. Itoophiyaatti gatiin xaa'oo humna qotee bulaa biyyattiitiin ol ta'uun yaaddoo jabaa uume. Yeroo ammaa gatiin xaa'oo dachaa 2 oliin dabaluun xaa'oo kuntaalli tokko birrii 4,800 caalee jiraachuu mul'isu. Ragaaleen gatiin xaa'oo humnaa ol dabaluu qofas osoo hin taane argatanii bitachuun rakkoodha. Bulchiinsi Abiy Ahmed wal waraansa kutaalee biyyattii garagaraa keessatti labseen diinagdeen biyyattii bututee hanqinni sharafa alaa sadarkaa olaanaan yeroo mudatee jirutti raafamni sababa waraana Yukireeniin gabaa addunyaa mudataa jiru ammoo qaala'insa jiruu Itoophiyaatti mudate ittuu hammeessuun jiruu fi jireenyi uummata biyyattii qormaata caalutti oofaa jira. Oduma wal qabatuun dabalii olaanaan gatii simintoo irratti mudatee hojii dhaabuuf isaan dirqisiisu kontiraaktaroonni fi hojjettoonni hojii ijaarsaa himani. Simintoon kuntaalli tokko kan warshaalee biyyattiitii birrii 450 gadiin oomishamee bahu gabaa irratti birrii 1,000 oliin gurguramaa jiraachuutu himama. Yeroo torbaan tokko hin caalle keessatti simintoo kuntaala tokko irratti dabaliin gatii birrii 300 olii mul'achuu kan ibsan kontiraaktaroonni fi hojjettoonni hojii ijaarsaa Addis Zaman dubbise sanuu dallaalotarraan yoo ta'e malee gabaarraa argannee bitachuuf hin dandeenye jedhu. Sababa kanaan hojiin ijaarsaa harkifachuu fi baasii hin malleef saaxilamaa jiraachuus ibsanii jiru. Shawaa Lixaa aanaa Coobiitti waraanni mootummaa barattoota 5 rasaasaan rukute. Haleellaan kun kan raawwatame bitooteessa 23 bara 2022 aanaa Coobii ganda Maskaa Lakkuu mana barumsaa Qoongeetti ta'uu OMN mirkaneeffatee jira. Barattoonni kunniin lafti nagaa ja'anii akkuma yeroo kaanii mana barumsaatti yaa'anii osoo barachaa jiranii waraanni mootummaa magaalaa Coobiitti gadi yaa'uun kallattii mana barumsaatti rasaasa roobsuun miidhaa jajjabaa irraan gahee jira. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lubbuu lammiilee baraaruu fi akkasumas dararama hambisuuf lola dhaabuuf murteessee jira jedhus gabaasaa miidiyaan Reuters qabatee baheen gareen Bilxiginnaa fi Shaabiyaa bifa haaraan Maqalee weeraruuf qophii jalqabuu isaanii dubbatama. Ameerikaa fi qaamoleen garagaraa dhukaasni dhaabbatee mariin hunda hammate godhamuun nagaan akka bu'u gaafachaa turanis sirni Bilxiginnaa TPLF waliin dhukaasa dhaabuu beeksisuun waraana bilisummaa Oromoo ammoo humna cabsuun loltoota baay'ee garasitti bobbaasaa jiraachuu isaa gabaasaa ture. Imala gara jalqabne eenyullee nu hin dhaabuu kan jedhe waboon odeeffannoo uummataa fi qondaalota zoonii kibbaa irraa arganneeni. Daandii gurguddaa 2 kana kibba Oromiyaa, Gujii fi Boorana Finfinnee wal qunnamsiisuu cufuu isaatu dubbatama. Ijoo keenya xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabee gargaarsi namoomaa Tigraayin akka dhaqqabuuf kan hojjetu ta'uu tibbana beeksisuus qabatamaa wanti mul'atee hin jiru jedhe mootummaan Tigraay. Lafoonis ta'ee qilleensaan hanga ibsi kun bahetti gargaarsi namoomaa Tigraayin dhaqqabee kan hin jirre ta'uu kan eeru. Ibsi kun uummata Tigraayitti beeleffamee jiruuf torbanitti gargaarsi midhaan nyaataa konkolaataa 700tu barbaachisaa jedhe. Tigraay kallattii maraan humnoota gargaarsi namoomaa akka hin dabarreef danqaniin marfamtee jiraachuun walqabatee erga baatii muddee dabreetii as gargaarsi namoomaa tokkolleen Tigraayin kan hin dhaqqabin ta'uutu himama.
Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon isaa kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya hoornirraa isinii darbu keessaa argattu gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan hordofaa.